Ammoo Mazammir Abbaa Isaa Obbo Mazammir Habtee fi haadha isaa Addee Umee Gurmeessaa irraa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo Aanaa Gudar keessatti bara 1929tti dhalate. Umuriin isaa gaafa barnootaaf ga'u mana barumsaa Jaazmaach Baashaa magaalaa Gudar keessa argamutti seenuudhaan barnoota sadarkaa tokkoffaa achitti barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Tafarii Mokonnin keessatti osoo hordofaa jiru mana barumsaa leenjii barsiisotaa Harar irratti akka barataniif barattoota yeroo sanii qabxii olaanaa qaban keessaa tokko ta'ee gara magaalaa Hararitti imale. Atayyuu malee fedhiin isaa barnoota qofa osoo hin taane dhimma waraanaaf waan barbaadeef mana leenjii waraanaa Harar seenee leenjii keessatti qabxii olaanaadhaan waan xumureef leenjisaa mana leenjisaa waraanaa Harar ta'ee muudame. Yeroo muraasan booda leenjistoota barnoota sadarkaa olaanaa akka barbaadaman carraa argatan keessaa Maammoo Mazammir isaa tokkodha. Bara 1962tti Yuunivarsiitii Finfinnee irratti digirii jalqabaa seeraan argate. Usgeeriin odoo jiru maalitaan albeeni zibaatisu. Honorable Maammoo Mazammir osoo barnoota mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee keessa barachaa jiru waa'ee waldaa Mancaa fi Tuulamaa jalatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sochii akka jalqabu odeeffannoo argatee yeroo kana irra jalqabee barattoota Yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran wajjiniin waldaa kana keessatti socho'uu jalqabee hanga murtoo du'aatti akka waldaa kana keessaa sochii godhe ni himama. Mootummaa gabroonfattootaa kanneen waa'ee uummata Oromoo fi Oromummaan akka lafaa ka'uu kanneen hin feene keessaa tokko kan ta'e mootummaan Haayile Sillaasee mata dhara himachuudhaan Korneel Maammoo Mazammir gurraandhala 10 bara 1967 sinimaa Empire keessatti uummata walitti qabaman irratti boombii darbattee namoota hedduu irratti miidhaa geessiste jedhamee himata gurraandhala 28 bara 1969 irratti murtoon du'a irratti murtaa'e. Maammoo Mazammir gaafa diraamaa mootummaan dalagee murtoo sobaa irratti murtaa'e fannifamuuf jedhu dhaamsa akkas jedhu dhaammate. Deeknikoo dhiiga mirga uummata Oromoo kabachiisuuf dhangala'eedha malee dhiiga lafatti badee miti. Har'a maalummaa uummata Oromoo balleessuudhaaf nama uummata Oromoo qaroo ta'e damee tokko murtanis damee uummata Oromoo 9 ta'e dhangala'aa jiru ta'e boru dhangala'u dabalatee uummata Oromoo mirga isaa akka kabachiisu hin shakkina. Garuu nugusa murtoo kana akka narratti raawwatamu godhe fakkaatonni isaa dhalattoonni Oromoo na booda jiru murtoo wal fakkaatu akka isaan qaqqabu itti naaf hima jecha dhaamsa isaa dhaammatee mana hidhaa Alam Baqqaanyitti fannifame. Kenya xumureera torban immoo seenaa goota hin biraatiin haga walitti deemuttu torban gaarii isin haa ta'u. Borqaa isteediyoorraa Anawaa Jesminii akkasumas Shaambal Laggasaa waliin taaneet isinii dhiyeessinee torban gaarii isin haa ta'u.
kamale garre inaje samale jamsu damin bamde de chanjala bane gudi chalu nori wa kamale mare kamale mare ojru alabi shi ashibire